Egaa albeentiin haala kanaan qopheeffannee jechuudha. Yeroo bishaan ho'aadhaan xiqqoo waliin dhooftan yookiin quba keessanii yookiin mootiyyuu wanti sibiila hin ta'in pilaastikii haala kanaan walitti makkan jechuudha. Egaa immoo achii fuutanii ofirra dibdibduu bakka dibachuu barbaaddan san ni dibdu jechuudha. Haala kanaan homaa nama rakkisu daqiiqaa 10 hanga 15 fuula keessan irra dibattanii bakka itti ilaaltan bishaan fakkaata. Baay'ee haphii godhe garuu xiqqoo furdisuu qabdan xiqqoo yeroo dibattan jechuudha. Egaa hordoftoonni viidiyoo tanaa kabajamoof jaalatamu wanni ani isinii dhaamu wanti ammaan dibadhe kuni iskraappii fuula keenyaa bareechuu fa'a. Fuula keenya keessa jiidhinsa inni qabu san isa was jedhanii san jechuudha. Bareechee baasuudhaaf isin tajaajila. Akkuma san guriiwwan garaagaraa madaalee garaagaraa kan coggaaramu maal jedhanii garaachi yoo nama dhukkubsaasitti nama babba'u tokko fa'a fuula gubataa sababa vaaziliinii garaagaraatiin fuula akkatti isin dhukkubate vaaziliiniidhaan isin bade jechuudha. Yookiin immoo dibata garaagaraatiin michi isinitti ta'ee yookiin hafuurri garaagaraa fuula keessan irratti shif godhee ol yaase isa maadiyaati moo maal jedhama isaan kanneen hundaafuu nu tajaajila jechuudha. Qaama keessan irratti illee wanti akka madaa cittoo ka jedhamu kan nama hooksisu wanti akka baarilee moo robbii jedhanii isa san faayoo qabaattan haala kanaan dibachuu dandeessu. Qaama nagaa irratti yoo dibame hoo akkamii nama miidhaa ka jedhuuf miidhaa waan jedhamu tokko hin qabu, keemikaala irraa firiidha. Albeent jedhama jechuudha. Albeent faayidaaleen isaa gurguddoon isa kana ta'anis faayidaalee kanaan ala ta'an hedduu qaba. Fuulli keessan yeroo dibattanii daqiiqaa 10 yookiin immoo 15 booda ofirraa dhiqxanitti bishaanuma qulqulluun ofirraa dhiqtan. Jalqaba yeroo isa dibachuuf qopheessitan wanta akkanaatitti naqattanii erga wanta akkanaatti buuftanii booda daakuu isaa xiqqoo isii itti buuftu. Sibiila tuquu hin qabdan jechuudha. Sibiila wal tuquu hin qabu. Maankaa maal kana ka jedhanii wal tuquu hin qabu. Eega buuftanii booda maal gootu kallattimaan quba keessanii yookiin mukaan yookiin pilaastikii wayitii waliin dhooftan bishaan xiqqoo isii ho'istanii bishaan ho'isanii waliin dhooftanii ergasii yoo inni haga kana furdates ni ta'a. Yoo hangana hin furdatin illee qal'atullee jechuudha ni ta'a. Fuutanii iddoo barbaadan san irratti haala kanaan dibdu jechuudha. Ergasii daqiiqaa 10-15 eegdu ofirraa dhiqtan. Rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Qaama keessan irraa bakka rakkoon jiru kamiyyuu yoo ta'e dibuu dandeessan. Bakka isin hoosisu bakka rakkoon qabu bakka rakkoon jiru bakka isin dhiite kan isinitti wannaa jedheeffaa shift jedhanii akkasitti beeyna namni baay'een isa sanniin ni balleessa jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadama isiniin jedha. Ulfaadhaa viidiyoon kun akka isin tajaajilamu abdii qaba. Horaa bulaa Albeent jedhama. Naquunnamuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataaf gama yuutuubiitiin koottaa, gama telegiraamaatiinis koottaa, gama tiktookiinis koottaa bilbiloottan asirratti argitan kana qabadhaa lakkoofsa bilbilaa kanaan naa bilbilaa. Naquunnamuu dandeettan gara yuutuubiitiinis, gara telegiraamaatiinis, gara tiktookiitiinis oomisha biyya keessatti oomishamee warshaanis biyya kana keessa jiru oomisha baay'ee ajaa'ibaati. Sadarkaa idil addunyaatitti qulqullinni isaa eeggatee kan oomishame jechuudha. Itoophiyaa qofaa miti jechuudha. Sadarkaa idil addunyaatiin kan oomishame faranjoonni illee arabdoonni illee eenyummaan namni fayyadamuu barbaadu fayyadamuu danda'a jechuudha. Afaan dandeettaniin nama barbaadaniif sheer godhuu dandeessu. Isin jaalladha isin kabaja. Biyya keessas kan jirtan biyya ormaas kan jirtan naquunnamuu dandeessu. Dabalataan boonasii addaa qaba. Boonasii addaa qaba jechuudha. Achumaan carraa hojiitis qaba. Carraa hojii dhaabbata san keessa hojjechuu ni qabaata jechuudha. Namni tokko dhaabbaticha san keessa dhufee hojjetee miseensa ta'ee dawaa kanneen illee dawaa miti oomisha kanneen illee dhiifama dawaa jechuu kiyyaaf oomisha kanneen illee fayyadama haala salphaa ta'een jechuudha. Oomishoottan dhaabbanni kun qabu fayyadama. Koomishiina gaarii illee argachuu danda'a dhaabbata wajjin. Horaa bulaa isin jaalladha isin kabaja. Albeentiin waan daawwattaniif yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Harka kiyya irratti xiqqoo qorraaf jedheetiin na ciccitee ture. Akka cittoo natti ol wannaa jedhee ture jechuudha. Aduu irraayyuu wanta san ofirraa balleessuuf jedheeti. Dibata vaaziliinii uumama kana fayyadama.
santuuyyuu akkas na godhe amma akka inni irraa balleessuuf harka kiyya lamaanuu jechuudha haala kanaan dibadhe isinillee fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yuutuubii jalatti akka argitanii hiriyoota keessanii sheer godhaa lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kanneen yookiin immoo diskiripshinii jala dhaqaatii lakkoofsa bilbilaa saniin naquun nama horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Kun mana Harboor Miidiyaati. Ani immoo Kaliil ture jechuudha. Fuula kiyya qulqulluudhaan walitti deebina. Egaa piroodaaktichi yeroo dibannee geessinee daqiiqaa 15 ga'e booda haala kanaan goggogaa argita yoo ta'e dubbachuullee na dhorgaa jira. Baay'ee na qabaa ijatti yaallee cufee banuunu baay'ee ulfaataadha chaalenjiidha jechuudha. Baay'ee walitti suntuuree isin qabaa haala kanaan jechuudha. Haala kanaan ofumaan anarraa harca'uu eegalee jechuu akkana diddiirrifadha. Fuula kiyyallee yeroo akkana nyaara guuruffannaa jedhu suntuuruu jechuudha walitti hin danda'u. Ofumaan harca'uu eegalee jira. Dhiqadhee deebi'a ammoo hin argitan. Egaa akkana goggogee booda yoo dhiqadhu maal akka ta'u. Akkana jira kun yoo goggogee akka inni fuula nama godhu laala. Baay'ee tokko fuula keessan kana walitti sin harkisaa walitti sin qaba jechuudha. Ofumaan harca'a jechuudha narraa. Kun mallattoo inni harca'u harka kiyya irratti ilaalaa. Harka kiyya gubbaa argituumi haala kanaan dhukkee ta'ee harca'a jechuudha. Amma deemee bishaan dhiqadhee dhufa. Bishaan qulqulluu qofaan dhiqattan waan barbaachisu. Hayyee hordoftoota hin naqaalii kabajamuuf jaalatamoo kunoo qulqullaa'ee dhufe jechuudha. Dhiqadhee dhufe bishaan qofaanii akka dhiqattanii takkan jiru jechuudha. Kunoo yoo dhiqattan fuula keessan argitanii fuulli keessan qulqulluudha bishaan dhiqadhee dhufe waan ta'eef hooma takka hin qabu homaa. Hooma takka fuula kiyya irratti hin argitan laala. Kanaaf akkanuma dhiqattanii bishaan qulqulluun ofirraa dhiqtanii dhuftu jechuudha. Yoo dhiqattanis xumura irratti. Kanaaf yoo gaafis qabaattan, komis qeeqas qabaattan, yaadas qabaattan na gaafadhaa. Warroonni biyya keessa jirtan lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 11 89 23 60 irratti bilbiltanii na gaafachuu dandeessu. Warroonni biyya ormaa jirtan immootu gara waatsaappii, telegiraamaa, iimoo, tiwiitara, instaagiraamaa, yuutuubiitiin na qunnamuu dandeessu jechuudha. Harboor Miidiyaa yookiin immoo Harboor Online School yookiin immoo gara feesbuukaatiin gara laafokee achiin na qunnamuu dandeessanii horaa bulaa. Isin jaaladha isin kabajaa lakkoofsa bilbilaa kan dura dubbadhe saniin na qunnamuu dandeessu hundi keessanuu. Kan biyya keessaas biyya ormaa jirtanis jechuudha. Nagaa naa jiraadha. Oomisha kana cinatti galii dabalataa kan ittiin argachuu dandeettan carraa hojii guddaa qaba dhaabbatichi. Galatooma. Kaliil ture Harboor Miidiyaa irraa.